Adoson dabin kapsora bidabete kapsora bidabete sabake oromo damme sujal kabde Ashamar kafune kabajamtoota jalatamtoota hordoftoota maddoolaa miidiyaa guyyaa har'aa sagantaa addaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Sagantaa addaa guyyaa har'aa keessaayyuu waa'ee dhiyeenya kanatti qophii yaadannoo jaarraa abbaa gadaa akkasuma eebba seenaa kitaaba jaarraa abbaa gadaa irratti fuulleeffachuudhaan Oromiyaa hoteela Ililli Intarnaashinaalitti geggeeffamu dhaabbachuudhaan yaada tokko tokko kallattiilee adda addaatiin isin biraan geenna. Namoonni kallattiilee adda addaatiin hordofaa jirtan kun sagantaa tamsaas kallattiidha jaarraa abbaa gadaa irratti dhaabbachuudhaan yaadannoo adda addaa kallattiilee adda addaatiin dhiyeenya kanatti geggeeffaman irra dhaabbachuudhaan gara foddaa maddoolaa miidiyaatiin kan isin biraan geennuudhaan immoo qopheessaa sagantichaa falmataa roorrochi warroonni kallattiilee adda addaatiin yeroodhaa yerootti yaada keessan nu jajjabeessaartan amma sirra deebinee ulfaadhaa galatomaa isiniin jechuun barbaada kun sagantaa tamsaas kallattii gara foddaa maddoolaa wajjin isin biraan geennuudha. Qophiin keenya irraa kan irratti fuulleeffatu waa'ee sooressa jaarraa abbaa gadaati. Sooressa jaarraa abbaa gadaa irratti yaadota qabdan koomentiidhaan akkasumas immoo waan hubattan irraa waan beektan irraa nu dhaqqabsiisaa isiniin jechaatiin sagantaa keenya har'aatti isin deebisna. Mariga akkuma isinii ibsuuf yaalletti waa'ee sooressa jaarraa abbaa gadaa irratti kallattiidhaan yaada adda addaa qophiilee dhiyeenya kanatti qophaa'an irra dhaabbachuudhaan jaarraa abbaa gadaa akkuma beekamu maqaan dhugaa isaanii Abdul Karim Ibrahim Hamid akka ta'anis akkasuma mootuu hundeessaa Oromoo Liberation Army kan jalqabaa akka ta'anis seenaaleen adda addaan ergamsanii akkasuma Abdul Karim Ibrahim Hamid 1936 akka dhalatan Harargee jechuudha. Naannoo Mudir Gooroo jedhamu keessatti dhalachuu isaanii ammoo akkasuma mootuu waggaa 76 jiddu galeessaa waggaa 77tti addunyaa kanarra ganda Akiraa deemanii jiranii. Jaarraa abbaa gadaa sooressi jaarraa abbaa gadaa qabsoo Oromoo kana keessatti aarsaa gurguddaa warroota kafalaa turanii fi seenaalee gurguddoo dhaloota kanaaf jechoota gurguddoo itti fayyadamaa turan keessa dhugaa dubbachuu fi jaarraa abbaa gadaa yookaan sooressi jaarraa abbaa gadaadha. Dorgomaa tokkollee hin qabanii akkasuma Oromoo Liberation Army keessatti namoota hoggantummaadhaan keessaayyuu first leader of Oromo Liberation Army and founder of the Oromo Liberation Front jechuudha. Namoonni hedduun kallattiilee adda addaatiin dubbatanii seenaaleen hedduunis haala kanaan barraa'anii jiran jechaadha. Kanarra dhaabbachuudhaan dhiyeenya kanatti qophiin addaa keessaayyuu Oromiyaa magaalaa Finfinneetti qophiin addaadha ni qophaa'a waa'ee sooressa jaarraa abbaa gadaa irratti fuulleeffachuudhaan sagantaan addaa keessaayyuu ni qophaa'a jechaadha. Kanarra dhaabbachuun immoo hawaasni kennas sagantaa eebba kitaaba sooressa jaarraa abbaa gadaatii fi yaadannoo boqachuu sooressa jaarraa abbaa gadaa irratti fuulleeffate waggaa 11ffaa erga isaan addunyaa kanarra deemaniin boodatti waggaa 11ffaa guyyaan itti yaadatanidha jechaadha. Sooressi jaarraa abbaa gadaa yoo dubbanne waa'ee qabsoo Oromoodhaaf duba deebinee dubbachuun dirqama jechaadha. Akkuma beekamu wareegama ammana hin jedhamne namoota kanfalaa turan keessaa sooressi jaarraa abbaa gadaa isa tokko jechaadha. Kanarra dhaabbachuudhaan hawaasni kennas kallattiilee adda addaatiin waa'ee sooressi jaarraa abbaa gadaa irratti yaadota adda addaa kallattiilee adda addaatiin dabarfachaa turani. Keessaayyuu sagantaan kun kan qophaayyuu sagantaa eebba kitaaba sooressa jaarraa abbaa gadaa akkasuma immoo yaadannoo boqachuu sooressa jaarraa abbaa gadaa jechaadha. Waggaa 11ffaa bu'uureffachuudhaan Finfinnee hoteela Ililli Kaasaanchis jirutti ni qophaa'a. Gurraandhala 24 bara 2016 Finfinnee Oromiyaa nurraan nafina isin jenna subaan jechaadha. Koreen qindeessituu sagantichaa yaamicha isin gatanii jiranii. Gurraandhala 24 bara 2016 Maarchi 3 2024 jechaadha. Gaafsan akka nurraan nafne sa'aatiin immoo waaree booda sa'aatii 8 akka biyya keenya yookaan Itoophiyaatti jechaadha. Waaree sa'aatii booda sa'a 8 irraa jechaadha. Sa'aatii booda namni hundinuu laaqana sa'aatii laaqanaan booda jechaadha. Kallattiidhaan garas imaltaniiti sagantaa eebba hayyuu keenya irratti akka argamtan isin jechuun barbaada. Yaadachuun gootota akkasiidha maaf barbaachise kan jedhanillee dhabaman jechaadha. Yaadachuun gootota akkasiidha isaan darban yaadachuun isaan dhufan jabeessuuf murteessaadha. Mee waa'ee kana irratti hundaa'uudhaan maddoolaabuun waan jedhu qabaa kallattiidhaan isattiin isin deebisaa turtii gaarii isin jedhu. Harmee marraa lama wayi osoo si deesse haate marraa lama
Atero la Hamid Ibro dardara ture. Lola Calanqoo booda baruma 1887 keessa gaafa Minilik summii buna keessatti naqee Hamiidoo Ibroo galaafatu ilmi isaa Ibrahim Hamid ijoollee bara 1936 gaafa Ibrahim Hamid naftanyoota hawaasaa Oromiyaa baasirna gabrummaa hongaa hin qabneen araarsaa bahan addummaan haajii baha turedha. Abdul Karim Ibrahim yookaan Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa hoggas dhalatanii ilmi Haaji Ibrahim Hamid Ibroo Shaxaa fi adde Moomina Eeboo Jaarraa Abbaa Gadaa akka Xaaliyaaniin biyya teenya seente bara 1936 keessatti baa Oromiyaa Konyaa gaara mul'ataa baddaa kurfee callee ardaa waldee raamis ganda mudiir gorrotti nama dhalatedha. Jaarraa Abbaa Gadaa daa'imummaarraa kaasee mana barnootaa fi saniin alattis nama naamusa cimaa qabaachuun beekamtii guddaa qaban ennaa ta'u isaanis jiruu sodaatana keessatti dhalatee hordofuuf caalaa rakkataa fi dadhabaa aannachuu fi gargaaruun nama ijoollummaa qofa fudhatee lakkaa umriin isaa dabalaa deemtuunis naannoo isaan jiran keessatti namoota qabataa fi dadhabaan jabaa fi dadhabaa rakkisaa fi rakkataan eenyuu fi eenyu akka ta'an addaan baasaa ture. Ummata ganamaa fi galgala garaa isaa mararfatuuf kan jallinna hiree mude taliisummaa fi kaashallabbuumummaa oddoo hin taane sirna gabrummaa taachaa fi inni jireenya haala wayyaa keessa jirus isaanirraa tokko ta'uu hubate. Lammiin inni irraa tokko kuni araarfamaa malees qe'ee isaanii keessatti mirga abbaa biyyummaa dhabanii warra naannawa san jiran hundaan nama gaditti laallamu akkaa fi dhageettii jibbee haala kanaan dura dhaabbachuun dhiisanii warra hawaasa bira keessattis baquun jalaa miliquuf tattaaffata balaalleeffataa ture. Gama isaatiinis bakka deemu hundatti maalummaa isaa haalota adda addaatiin mul'isuu jalqabe. Mana barnootaa keessatti afaan isaa dubbachuun aadaa isaa agarsiisuun eenyu akka ta'ee fi ifatti of baase. Guyyaa barnoota hin qabne otoobusaan olii gadi deddeemuun warra yeroo sana makiinaa keesseenan ummanni balfee biraa fagaatu itti maxxanuun kursii irra kaa'ee fi teessuma isaanii ba'aa gargaaruun mataa ol qabatanii akka deeman onnachiisuun hojii idileessaa godhate Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa. Biyyoo adareetti barnoota sadarkaa kutaa lammaffaa lakkuma ol qabachaa deemuun aannaniin saba isaatiif aantummaa saba isaatiif qabu caalaa sammuu fudhachaas deeme Jaarraa Abbaa Gadaa. Barnoota yeroo sanii biyya keessatti kennamu rakkoo malee xumuree yoo itti fufellee fedhii fi biyya alaa deemuuf barachuuf hiree gaarii nama qabu ture. Gama biraatiin ammas barnoota yeroo dheeraatiin odoo fi hin rakkanne kanuma biyya keessatti nu caasaa warra keessaa hojii mootummaa bareedduu argachuu isaaf salphaa ture. Garuu yaaddoon dhibdeen ummata hegeree isaa caalaa sammuu fudhatee barnoota waakkatee lafa warri isaanii asaboot keessaa qabanirraa qubachiifate. Iddoo haaraa qubatees Jaarraan Abbaa Gadaa hawaasa keessa qubate waliin wal fudhachuuf yeroo dheertuu irraa hin fudhanne Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa. Waa'ee Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa gadi fageenyaan sagantaa biroo keessatti kan deebinu ta'a. Har'aaf immoo qopheeffanne kallachiidhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Anis qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorrooti madda walaabuutiin. Sagantaan yaadannoo Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa Finfinnee adeemsifamuuf akka jiru koreen qindeessituu sagantichaa ibsanii jiran. Yaadannoo Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa waggaa 11ffaa bitootessa 3 bara 2024 hoteela Ililli Finfinnee Internaashinaalitti adeemsifamuuf akka ta'u miseensonni koree qindeessituu sagantichaa kan ta'an obbo Dhugoomsaa Abdii himanii jiran. Sagantaa kana irratti eebbi kitaaba seenaa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa kan Jamaal Ahmadin barreeffame kan eebbifamu ta'uu isaas ibsamee jira. Kitaabichi seenaa qabsoo fi jireenya qabsaa gameessa dacheen Oromiyaa Oromootaaf kennite Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu isaa obbo Dhugoomsaan himanii jiran. Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromootiif hiriiranii qabsoo mirga abbaa biyyummaa fi
walabummaa adeemsaa turan keessaa adda duree fi hoogganaa ol aanaa qabsoo Oromoo akka turan seenaan ni dubbata. Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa. Eeyyengaa duudhaa qabsoo sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa dhaloota dhaalchisuuf qabsoo isaan kaleessa taasisan dhaloota hubachiisuuf sagantaa kan qophaa'e ta'uus ibsame jira. Yaadannoo gameessa qabsoo Oromoo kan irratti ummanni Oromoo bal'inaan akka hirmaatu koreen qindeessitu sagantichaa ibsanii jiran. Sagantaa eebba kitaaba sooressa Jaarraa Abbaa Gadaatii fi yaadannoo boqachuu sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa waggaa 11ffaa Finfinnee Hotel Ilillii Kaasaanchis gurraandhala 24 akka lakkoofsa biyya keenyaa 2016 Maarchi 3 bara 2024 waaree booda sa'aatii 8 irraa waan qophaa'uu fi kallattiidhaan irratti hirmaadhaa jechuudhaan ergaa keenya dabarfanna.